Kuni hannu agarsiisu amantichaafis diina ta'ee jarri namoonni qulqulluun keessa hin jiru jechuuf iyyaa miti. Baay'ee namni qulqulluu ta'an paappaasota keessas ni jiru, qeessota keessas ni jiru. Uummata bira hodhaqne immoo ani uummata ifa manaa godhi uummata Tigraay, Gondar, Wallagga, Boorana hundumaa zooree argeera Itoophiyaa hunda. Walla hundumtuu keessummaa jilbiiffatanii miila sidiqu garri Tigraay soo dhaqxe. Tokkuma afaan adda addaa dubbataman Wallagga soo dhaqxe. Jilbiiffatee miila sidiqee siree isaatirraa bu'ee tirafile. Keessummaa. Kun aadaan Oromoo tokkuma. Aadaan biyya Itoophiyaa sabni hunduu nama kabaja. Rakkinni hin jiru warra geggeessitoota bira kanaaf geggeessitoota amantii. Guddaa hanan arge malee uummata saba bal'aa Amaara biratti, Tigraay biratti, warra Kibbaa biratti hin agarre. Qeessis balaa akkuma waliiqxanii sadarkaa olaanaatti hojjettanii amantaa Ortodoksii keessatti agartan kanatti Oromoonni geggeessitoota keessa jiranii agartaniirtu walitti dhuftaniirtu. Mana amantaa keessatti moo? Xiqqoo jiru amma duraanii namni jira jedhamee nuyi beekne Samaasatil Qiddus Phexros kana isaanii Ambiraa Alaqaa Xibabuu Gammeeti kitaaba tokkorratti kitaaba Azzaash Xinnoo kan jedhamu yookaan Azzaash Gabrasillaasee wayinin wannoo hammattuu keessatti immoo Azzaash Xinnoo jedha. Kitaaba sana hin arganne. Kitaabni tokko namoonni qulqulluu xaafu Azzaash Xinnoo inda xaafeedha irra xaafu jira. Inni waan gaarii fakkaata. Amma Azzaash Xinnoo kun yoo oolu kitaabni isaatis haa gubanuu haa awwaalanuu beeku hin jiru hin dhaabnee barbaannee dhaabne. Dhiisaa Rabbisaa Abbaa Joobaran jedhan mana murtii waliigala Oromiyaasitti sadarkaa guddaarra ga'anii sadarkaa barnoonni isaanii guddaadha. Biyyi isaan hin deemin hin jiru. Wajjinii Gondar, Gojjaam, Shawaa, Walla, Wakkindhakin, Bataskaana, Gadaan, Dhugaan, Mukittil, Xaqlaa, Jiraaftaadii jiru san namni itti himin hin jiru macaafa akkanaan ni barbaada. Garuu namoonni tokko namoonni qulqulluun isa tuqee barreesseera. Amma Azzaash Xinnoo kun Oromoo ta'uun oolu. Andanyaa nama hundaaf fudhatama han ta'e an barreesse kanaafi namuu zarii ofii arrabsu ta'a. Inni kaan immoo egaa amma namni darbee dhabamu hannu beekne garuu akkana yeroo ammaa garuu sadarkaa Paappaasirra han jiru Abuna Yoosef amma godina Baalee han geggeessan Oromoodha. Lammaffaa Abuna Saawuroos kan jedhamu leenca Oromoo leenca jechuun danda'a sirriitti namni baay'een ni beeku. Egaa wannoo sabbataa fi walattee bakka jedhamu Oromoon tokkichi Oromiyaa keessa daaqonii keessa hin jiru. Isaan garuu egaa wanna dhugaa dubbachuun homaa miti. Isaan hunda ari'anii orma kaan ari'ee odoo hin ta'in bakka duwwaa ta'etti Oromoonni biyya isaanii tajaajiluu qaban jedhanii daaqonootas qeessotas galchaa barsiisaa jiranis ijoollee Oromoo. Isaan lama inni sadaffaan Abuna Heenok jedhamu Wallagga jiru. Lixaa fi naannoo Qellam Wallaggaa Asoosaa kan bulchu isaanii Abuna Heenok jedhamanii isaanis Oromoodha. Oromoon biraa immoo biyyaa baasanii biyyatti akkan deeminaan godhan Abuna Ewostaatiyoos jedhamanii dur araarsaa abbaa araarsaa turanii. Abuna Ewostaatiyoosii amma Ameerikaa kana jiran naannoo Kaalifoorniyaatti fakkaatee bakki isaan jiran. Kana amma Oromoon hin jiran. Amma bal'ina keenyaa hin qabnu jechuudha Paappaasii. Bal'ina keenyaa miti santii kudhanuu han ta'u hin jiru. Amma lafti Oromoo Phaaphaasiin irratti muudamuu qabu Oromoonni haadhinnaatu bakka 14 jira. Garuu jarri muuduudhaa waan hin barbaanneef lafarra harkisaa jiru. Kun waleegaa jirra amma hundumtuu egaa seerri amma jiru akka anaatitti seerri rakkina hin qabu. Hojiirra nama oolchutu dhabame malee hojiirra oollanni seerri amma biyyattiin keenya ittiin bultu
hojiirra oole bakka seera qulqulluu seera gaariidha. Maal jechuudha afaan ofiitti gaggeessuu, biyya ofiitti muudamuu, aadaa ofii jajjabeessuu, cimsuu hin ayyama. Kana namni keessattuu ani amma gara mootummaatiin kennanaaf gara mana amantii ortodoksii keenyaa garuu gonkumaa yaadamu hin barbaadan gurraan dhaga'uu hin barbaadan. Flexibility kun jiru keessumattuu paatriyaarkii ammaa bira jiru. Amma bataskaanota Oromiyaa keessa jiran eenyutu bulcha? Mootummaan Oromiyaa ni beekaa riisoorsii isaan qaban, galii isaan argatan, kasaaraa isaan qaban waa hunda mootummaan Oromiyaa to'achuu hin danda'a? To'achuus hin danda'u, hin beekus. Riisoorsiin achi jiru keessattuu amma Gabreelii qullubbiitti hangalu miliyoona guddaadha. Bara tokko akka miliyoonni 50 yeroo tokko galeera. Miliyoonni 40 yeroo tokko galeera. Guyyaa tokko. Amma ergasii ani egaa dhaqeelleen beeku dur anatu dhaqee anis akka geggeessa hoggaa Mikittil Taqlaa Siraaskaajii ta'ee jiru san anatu dhaqee koree walitti qaba. Koreen kuni Taqlaa Beeta Kanatiidhaa dhaqa. Qarshii achi jiru walitti qabneetuma gara Taqlaa Beeta Kanatii fuunee dhufna. Kanaafuu riisoorsii kana mootummaanis hin beeku. Garuu manni amantii hanga ta'e akkamitti akka addaan jiru guutumaa guututti kana jechuu baaddullee naannoo san qofaafi miti an oolu bakka naannoo san qofaafi miti an oolu bataskaana hundaa firama. Garuu bulchiinsi mana amantii ortodoksii walumaa gala kan nama jajjabeessu odoo hin ta'in kan abdii nama quchisiisuu fi kan gaarii hin taane dhugaarraa kan fagaate. Kanaaf wantaan riisoorsii miti namni Oromoo dubbatu bakka Oromootti hoo geggeesse kan faayidaa argatu silaa bataskaanichuma. Fakkeenyaaf amma mootummaan naannoo Oromiyaa warra afaan beeku naannoo Oromiyaa keessatti ramadaa jira. Maal ta'a akkasuma manni amantaa kunis nama afaan beekuuf uummata kanaaf hoo ramade amantichis hin bal'ata. Aadaan uummataatis hin babal'ata. Uummatichis mana amantiitiin walitti hin bu'u. Manni amantiitis kan uummataa ta'aa ture. Kana jarri gurra cuqqaallateera. Gurra cuqqaallachuudha. Akka fakkeetitti haa fudhannu qullubbii Gabreelii Andiradawaa kana galiin akkanaa otoo argamu koominiitiin naannoo sanaa mana barumsaa kiliinikii fi kan kana fakkaatullee bu'aarraan argatu galii bataskaani kun argatu sanarra. Homaan argatu bara Abuna Phaawulos jiru sani yeroo tokko mana barnootaa tokkoo fi bishaan isaa dirqamaan uummanni naannoo san jiru koree dhaabee gara Taqlaa Beeta Kanaatiitti yeroo 15 deddeebi'ee hojjetameera. Yeroo tokko qofa. Umurii kana keessatti yeroo tokko qofa. Yeroo tokko qofa umurii kana hunda keessatti. Kanaafuu innis akkasii amma isa akka fakkeenyatti kaasne malee gara bahaatis ta'ee gara lixaatis ta'ee rakkoon riisoorsii hin jiru. Rakkoo riisoorsii jiru rakkoo bulchiinsi gaarii hin jiru. Keessattuu hin sodaata'een beeku namni afaan kanaan tajaajilu akka naannoo sanitti ramadamu hin barbaadan. Kana amma rakkinni guddaan hunda caalaa. Amantaa Ortodoksii keessatti afaan Oromootiin waaqa kadhachuu, waaqeffachuu akkuma Amaarinyaan tajaajila kennu kanatti sadarkaa afaan Oromootti kennurra geenyee jirra. Amma maaltu jira hojiirra oolfamuutti hafe malee gara waggaa 3-4 nufitti qiddaasee isa zeenaa jedhamu qiddaasees kitaaba adda addaa qiddaasee bichaa odoo hin ta'in isa kidaanii lixoonii kan jedhamu jira. Ammas maxaafa kiristinnaa kan jedhamu jira. Waan akkasii afaan Oromootitti jijjiirreef turre. Qubeedhaa fi maddiitti qubeedhaan qubee afaan Oromootiin maddi isa qubee saabati. Isaa'u falmii meeqan ji'a wal falminee ji'a. Osaagaa qubee tuni
yoo kan achirra hin korre ta'e nu hin xaarru dargaggeessi amma lafaa dhufe kun qubee malee hin dubbisu. Amaariffan qubee afaan Amaaraa kanan baranne jennee afaan sadiin fuula tokkorra afaan sadii jira. Qubee sadii jira. Tokko qubee afaan Oromooti. Tokko qubee Saabatii. Tokko immoo Gi'iizidhaan. Wannoo sadii. Kolonii sadii. Kuni amma maali qubeen kun hafuu? Eega inni hafe maqaarraan dargaggeessi jiru, haayiskuulii jiru, kana malee dhaga'u, kana malee dubbisu jenneetii kun hiikameera amma. Afaan maxxanfameeti yaa'u eebbisaa godhamuu qaba jennee turre raawwanne maaliif wal diddaa jira, wal ta'iinsi hin jiru. Kan biraa immoo akka faaraan beekamee leellifamus hin barbaadamu. Kanaafuu amma rakkina keenyaaf inni Islaamaa Oromoo jira. Kan Oromiyaa sadarkaa Oromiyaatti Islaamaa yookaan mikir beetii jedhamu kun yookaan mana amantichaa mana mariisaa jennu sadarkaa Oromiyaatti gaafatamaa hin jira. Kan Ortodoksii garuu yaadamu. Ta'aa ture garuu gaaffiin waggaa 20 hin ta'a. Waggaa 20. Inni ta'aa ture fakkeenyaaf tajaajilichuma babal'isuu bataskaanichaaf kan Oromiyaa, kan Tigraay, kan Amaaraa hoo jenne maal ta'ee eessarman gurra cukkaallatan. Kana gadi kaasinaa biyya addaan kukkutuudha siin jedhan. Itoophiyaa meerra addaan kukkutanne inni akka mootummaatitti hoo jenne eessarman. Dhaqee kamtaa kaaduuni? Fallisaa maali? Fallisaa amma maaltu yaaddama seetanii akka yaadnu sinodoosumatti dhiyeessinee seera eegne too'ii wanni kun hin taane hayyamuu qabdaa jennaan kan ammas hin hayyamnu jedhan mootummaatti dhiyeessee too'ii tarkaanfii fudhachuudha. Seerri kan hayyamu kanaan tajaajila kennuu qabuu qabna. Naannoo keenyatti afaaniin kan jedhu gaaffii akkasii dura sinodoosurraa jalqabna. Kan booda garuu mootummaatti dhiyeessinee mootummaan hin hayyama seera biyyattiiti. Seera biyyattii eegnee hamma deemnetti kan jedhu akkasii yaada akkasiitu jira. Qeessis Balaay baranaa kitaaba barreessitaniirtu. Maqaan kitaaba keessanii maal jedhamaa? Ammoo maaltu kitaaba kana barreessuuf sin kakaase keessattuu afaan Oromootiin? Egaa kitaabni kiyya Kiristinnaa fi Oromoo fi Kiristinnaa durirraa hanga ammaatitti kan jedhudha. Egaa kun barreessee qubee afaan Oromooti. Kitaabni kiyya kun fuula 200 wayii qaba. Nama gabaabaa dhalleedha. Garuu kana barreessuudhaaf waggaa jaarsi fide. Maaliif? Ilaalchi adda addaatu jira. Namni amma yaanni akkuma dhaabbataa namaa akkuma fuula namaa yaanni namaas garaagara. Egaa hamma danda'ametti wanna namni baay'een sii liqimsuu qopheessita. Kun kaayyoon kiyya irra guddaa hoon kitaaba kana qopheessu namni hundi itti gammaduu qabaa jedhee tallaadha. Maaliif justifaayi wanni nani godhu jira. Tokko qubeedhaan anan barreessuu danda'ee fi ani uummata Oromoo dargaggoota lafaa dhufu kana barsiisudha. Isaan Amaariffaan hoon barreesse namni baay'een dubbisuu hin danda'u. Warri ani isaa argeessudha. Uummata Oromoo. Lammaffaa immoo warreen mana amantii saba kaan afaan Amaariffaa malee kaan hin dhageenye fi wanni akkana hubatan barbaadu Amaariffatti nan jijjiira. Ammaa hojii jalqabeera yeroo hojiin baay'ina adda addaatiin malee. Kitaabni kun kan dadhabtame amma dhiyoodha. Ji'a 2 dura, ji'a 3 dura moo ji'a 4 dura. Kanaaf qubee afaan Oromootiin barreessuudhaaf kan na kakaasee fi waan lama tokko uummanni akkanan jedhe dargaggoonni warri barate kun hundi qubee kana malee qubee san hin danda'an. Anuummoo
ittiin barreessuu hanan danda'u abbaa seeraa ta'ee yoo hojjetu sani tokko qubee leenjifameera. Lammaffaa guyyaa guutuu ragaa hanan barreessaa oolu, ragaa kanan fudhadhu, iyyata hanan fudhadhu, deebii hanan fudhadhu qubee kanaan. San dubbisuu hin danda'u, anumtu barreessuu hin danda'u. Fidala tokko asiin miilatti gochuu, asiin mataatti gochuu, maddiidhaan immoo waa itti qaxxaluu hin danda'u. Shaakalles immoo isaan hin baranne, anan baratte kanaan. Akkuma anaa kana immoo namuu dubbisuu hin danda'u. Kana akka hubatanan barbaada. Wanna namni immoo barreessuu hin danda'u. Amaariffaan immoo akka hin barreessine jarri kun hin dhagahu. Namni dargaggoonni kun. Inni biraa manni amantii ortodoksii kun miti jedhanii babbalaaleffatan kanaan akka duraasitti barruu adda addaa kan akka alaqaa taayyiseen akka abbaa baahireen barreessisan. Amantiin kanuma Oromootii fi kanuma abbaa fudhateeti. Kanuma as keessas Oromoon jira. Jiraachuu qofaa miti. Oromoo dubbachuu qofaa miti. Oromoo qubee afaan Oromoo barreessuu dubbisuu namni danda'u. Sadarkaa kana warri jiru jirra. Kan akka abbaa abuna Saawiroosis qubee ni barreessuu ni dubbisuu jira namni. Mana amantii kana keessaa baqachuu hin barbaachisu. Warra badii hojjetu hoo jiraate morma qabanii keessaa ba'an badii isaanii seeratti agarsiisanii seeratti himanii malee keessaa baqachuu hin barbaachisu. Jira namni keenya namni abbaan achi hin jiru geggeessan achi hin jiru jettanii hin baqatinaa jechuu kan danda'u afaan Amaariffaatiin hoon barreesse odoon ta'in afaan qubee afaan Oromootiin hoon barreessedha. Ammas immoo deebii kana dura barreessee afaan uummata arrabsame kanaatiin deebii hoon kenneef jara uummata Oromoo barreessanii balaaleffatanii yookaan immoo arrabsanii yookaan immoo gadi xinneessanii barreessan kanaaf afaan uummata kabajamaa kanaatiin hoon deebise anaaf xiqqoo natti dhaga'ama gaariidha bakka deebii godhe. Bataskaanas immoo jarri kun bataskaana diiganiiru. Bataskaana isaan diigan kanas immoo afaanuma kanaan hoon fayyise. Afaan isaan jibban kuni kan bataskaana diiguu odoon ta'in kan bataskaana ijaaru namoota bataskaanatti deebisu ta'a kan jedhudha. Inni biraa dhugaa dubbachuudhaaf gahee kiyya ba'uuf maali gaheen kiyya wannan achitti waggaa kana hunda argaa ture kana waan baay'een barreesse asumaanuu gaheen kiyya maali yoo ta'e qabiyyeen kitaaba kanaa waa'ee seenaa of keessaa qaba. Seenaa bataskaanaa, seenaa uummata Oromoo qofa odoon ta'in uummata seenaa nama addaamirraa jalqabee tooyi barreesseera. Kanaafuu kan isaan sanyii namaa daddabsaa turan san sirreessu. Itti deebi'ee gaafoon isa sirreesse booda garamittan dhufaa aadaa Oromootitti. Aadaan Oromoo Kiristinnaa wajjin walii akka hin faallessine wajjin walsimee akka jiraachuu danda'uun ibse. Fakkeenyaaf waa'ee Irreechaa kaaseera, waa'ee Callee kaaseera, waa'ee Dubbachaa kaaseera, waa'ee Oromoon akkamitti akka babal'achuu danda'ee fi sabni Oromoo aadaa isaa maal akka fakkaatu kaaseera. Kana takka takkaan hoon lafa sii kaa'ee dura Irreechumarraa hoon ka'e afaan Gi'iizitiin maal jedha? Amlaaka baahir waqalayaat. Amlaakoomu anta amlaaka kulluu fitrat. Maal jechuudha? Waaqni malkaa kanaa, waaqni qilee kanaa jedha. Gi'iizii kana hoggaan oolfatu deebisu ni garni. Kan biraa immoo waaqni samii kana uumte. Waaqni hunda uumte ati waaqa hundaatii jedha. Oromoonis waaqa hundaa waaqa gurraacha garaa garbaa jedhee raawwateeti waaqni malkaa kanaa waaqni qilee kanaa jedha. Sanuma kan Oromoon jedhu kana Gi'iiziidhaan jedha. Kanaafuu akkamitti kaajarri kun Irreechaa maaliif balaaleffata? Odoo Kiristinnaan amantiin takkan uumamin dura
kan jirudha aadaan kun. Kana uummata Oromoo warri Kiristaanaa keessa jiru laphee isaanii bakka lamatti hidhame namni baay'ee. Achi yoo dhaqee akkamaa of godha. Achi dhaqee Bataskaana akka hin dhaqne hirkusii taate jedhanii. Waan akkasii akka hin jirre uummanni ofitti boonee Bataskaana dhaqee ofitti boonee irreecha dhaqu. Irreechaa deebi'ee Bataskaana dhaqu. Bataskaanaa deebi'ee irreecha dhaqu. Huma yakka akka hin qabne akka namni hubatu. Kanan barbaade. Aadaan kun bara kakuu moofaa odoo Kiristoosiin dhalatiin dura han ture. Kiristoos immoo eega dhufe maal jedhee kan bara kakuu moofaa haquu, diiguu, balleessuu odoon ta'in cimsuu, jajjabeessuu, ittumaa'u akka gaarii ta'e himuufan dhufe haaromsuuf. Taabota baasuun, taabota kabajuun amma kan bara kakuu moofati. Bara kanas itti fufee jira. Egaa Kiristoos dhalatee booda. Kunis yoo itti fufe wanti rakkisuun qabu. Aadaa Oromoo waan ta'eef waan biraa maxxansuun yakka isin itti fufaa hin jedheeni warra kana balaaleffatuun immoo isin wangeelli isin hin galle mataa keessantu rakkoo qabaa jedhee deebii kennuuf. Callee soo ta'e miidhagina faaya. Kana namni waaqeffatu yoo jiraate dogongortanii hin jedheen isaaniif. Duu waaqeffannaa warri jettanii dogongortanii. Warri carree waaqeffatan jettan immoo fifuun beekne dura hubadhaa maal gochaa jirtan jedhaa. Calleen nuuf kaalandariidha. Fakkeenyaaf akka wanti iyya warqii gaayyaa yookaan obbolaa gaayyaa kun hanaadha xiyyaati kan ayyaantuti. Kun immoo hanaadha ishii akka hooxiyyaa kan daraartuti. Kun immoo dhabaluuti. Bara akkanaa, bara akkanaa, bara akkanaa. Tokkoffaa sanyii sittiin lakkaawwatu. Bara sittiin lakkaawwatu. Yaadannoodhas immoo sittiin miidhagu. Maarree kun yoo godhame waan kana dhaqaa gubaarii hin jedhu. Maali aadaa namaa, seenaa namaa balleessu kuniti. Amantiin akka babal'atu gochuun aadaa namaa abaaraan jenne kitaabni qulqulluuni. Cufaa aadaa biyya sanii simadhaa. Aadaan akka simatu, aadaan akka kiristinnaa wajjin wal simate, kiristinnaa wajjin namni akka aadeffatu, kiristinnaan akka aadaa ta'u gochuudha malee. Aadaa balleessitee amantii ortodoksii yookaan kiristinnaa bakka buusiyan jedhu kitaabni akkanaa jiru. Kan biraa immoo waa'ee guddifachaati yoo ta'e Oromoon egaa ilmi Oromoo 5 jedha. Tokko ilma gudeedati, ilma guddifachaati, ilma moggaasaati, ilma boojiti, ilma miti. Kanas barreessara. Ilma guddifachaa hunduu beeka. Baay'ee irratti yeroon dabarsu. Guddifanni ayinasa baay'ee qaba. Kanas gizee baay'eessitu. Ilma moggaasaa hoo ta'es immoo hin moggaasa Oromoon garii kenneefi hin moggaasa. Maqaa kennaafi gosa tokkoon waamama. Sanii achitti ilmi tokkichi namni hoonatti moggaafame akkuma ilma xiyyaatti ilaallama. Akkuma ilma gudeedatti na dhaala jechuudha. Ilmi boojitis immoo Oromoon lola keessatti abbaa irraa ajjeesee moo fudhate ilmuma godhata. Akkuma ilma gudeedaa sanitti isa dhaala. Han booji'amee dhufe. Namichi booji'ame daa'imas ta'uu danda'a, guddaas ta'uu danda'a. Eega booji'amee booda inni akkamitti akka dhufe, akkamitti akka argate himuufi malee ilma booji'u hin jedhu ilmuma isaati. Inni biraa immoo ilma mixii han jedhamu Oromoon dubartii gurguddoon odoon heerumina turte hin deechi hin gatti. Isa mixii irraa daragee raawwatee dhungatee ilma godhata. Kanaan han baay'ee. Innis immoo Oromoon nama baay'ee hammatee Oromeessa. Oromeessu baada. Kanaan egaa amma kiristinnaanis akka uummanni Oromoo fudhatu Oromeessuun hin danda'ama. Aadaa Oromootiin akka wal simuu danda'a. Barmaatilee duubatti kafaa inni fakkeenyaaf namni dalagee lafaan of dha'u akkaatti of buusu inni barmaatilee duubatti kafaa hafuurri qulqulluun akka handaaqqoo qalamtee lafaan nama dha'ee dhakaadhaan nama dha'ee nama ajjeesu kuni barmaatilee duubatti kafaadha. Kanaaf egaa asirratti wanni ani barreesse kan kana fakkaatu waa'ee irreechaa, waa'ee callee, waa'ee guddifachaa akkasumas immoo kanneen biraatis ni jira. Aadaan kun aadaan Oromoo tokkichuu kan kiristinnaatiin wal faallatu hin jiru.
waa'ee araaraatiif kitaabni qulqulluun ganama walloltan galgala walloltan immoo ganama araaramaadha. Oromoo qofa nama abbaasaa ajjeesanii wajjiniin taa'ee gumaa nyaatee foon muratee wajjin nyaatee ka'ee araaramu. Sabumti kana godhu hin jiru. Kunis kitaaba qulqulluurra hin jiru Maatiyyoos wangeela Maatiyyoos irra hunda kan raawwatu Oromoodha. Nama immoo sobni waaqa biratti jibbamaa akka ta'e kitaabni qulqulluun lafa kaa'a. Kana han beeku Oromoodha. Boorana hodhatti sobni hin jiru. Aadaa Oromoo baay'inaan lafan kaa'e kitaaba qulqulluu biraan naqe ragaa kitaaba qulqulluu bichaarra fudhatte. Aadaa Oromootii fi kitaabni qulqulluu waan jedhu walitti fide. Kanaafuu amma uummanni Oromoo akkanaa hubatu waan barbaade beektonni Oromootii kan akka Profeesar Tasammaa Xahaa, Dr. Mulgeetaa Dabbabaa kun ilaalanii kitaaba yaada itti kennaniiru. Ani afaan qubee afaan Oromootiin kanan barreesse akka boqonnaa 6 qaba. Hundumti isaatu hamma danda'ame barruu kaanifillee ka'umsa ta'a jedhee fayyaada. Egaa waa'ee kitaabaa ilaalchisee gaaffiin biraa hoo jiraate naf fudhattaa anaaf asumarra kitaabni kun yoggaa barraa'u namoota waa'ee qabiyyeensaa ka bataskaanas waan ilaallatuuf warra ortodoksii hin mufachiisne. Egaa warra ortodoksii dhugaa mufachiisne. Warri kaanii qubee barreeffamuun nama mufachiisa baay'ee qaba. Maa qubeedhaan barreeffama. Waan hin deebii kenneefi gooftaa Yesuus Kiristoos Amaariffaan immoo biyyiidhaan barsiisee hin jedheen. Kanuma naa deebisaa hin jedheen. Moo Ingiliffaan miti kun hin jiru. Afaan uummataatiin jedhe kitaabni qulqulluun afaan uummataa amma Amaariffatti hiikamee, Gi'iizitti hiikamee, Ingiliffatti hiikamee, afaan adda addaatti hiikamee. Kanaafuu amma fakkeenyaaf qiddaasee Oromiffatti hin jijjiiramin jedhanii nu dhorkanii akka ittiin tajaajilanii rakkisaa jiran kana warra Afrikaa kibbaa, Dabuu Afrikaa warra biyya Maandeellaa nama baay'eetu gara Ortodoksii dhufe. Afaan isaaniitti jijjiirreef, afaan Ingiliffaatti jijjiirreef tajaajilamaa jira. Maarree kun qofatteef karaa gurra xiqqaallatu. Kanaafuu namoonni muufate ni jiraatu. Namoonni gammade. Namootuma afaan qubee afaan Oromoo hin dandeenye, Oromiffa hin dandeenye keessaa immoo namni gara malee gammadee jira. Maali warri gammade maali? Namoonni waggaa dhufee amantiin kun amantii keessan amantiin akkanaa kan jedhan baay'een lapheen kiyya akkamattan affara. Qasiis Balaay hoonsi arganan gammada. Ni afaan Oromiffaa sani ittimi. Dhufee kiyya qeesiin warri afaan kiyya beeku hoggaanatti sun odoomaan dhageen hoggaa deemu nan gadda. Warri jedhus jira namni qulqulluun jiru baay'ee. Amma warra gaggeessitoota taate malee uummata bira rakkoon hin jiru. Warra gaggeessitoota bira ammaa egaa wanna ishii yaaddaa jirtu beektu malee amma baay'ee akka muufatan nan dhaga'anatti simaniiru. Ammaa kun sirmaa salphaadha. Kana booda warra amma kun warra darbee fi barreeffame. Warra ammaatis yakka hojjechaa jira. Yakka isaanii himuu qofa wanna biraatii miti. Kanas immoo haalaan Amaariffatti nan jijjiirati. Isaan garuu egaa boo jijjiirsanii laatan akkasan dhagaa jijjiirraa san akka ta'uttoo jijjiiran wayyaaf maaliif akkamitti akka jijjiiran hin beeku. Afaan tokko hoggaa jijjiiramu konseptii hamma ta'e hin hir'isa yookaan itti dabalanatti fakkaata. Akkuma yoo abbumti wanna sun kana jechuun kana jedha. Afaan lachuu waan beekuuf amma ani rakkina hin qabu. Namni afaan tokko barreessee amma afaan kan hin beekne afaan Hibruutitti yoo jijjiirame kuni kana malee kana jechuuf iyyaa miti jechuu hin danda'u. Amaariffaa gara Oromiffaa gara Gi'iizii yookaan gara Amaariffaatti yookaan gara Ingiliffaatti garuu jijjiirame
afaan kana hunda nan beekaa lakkii kun sirrii miti jechuun hin danda'a. Ammaan tana torbee darbe kana gara Ameerikaa dhuftanii jedhanii akkuma dura jalqabe baga nagaan dhuftan jedhee kaayyoon dhufaniif maaliifi? Oh, very good. Kaayyoon dhufee san egaa tokko anuma nama haasa'e kana uummata as jiru kana nagaa gaafachuu ittaanee immoo namoota dubbisuun barbaada. Namoonni biyya alaa jiru kuni waa'ee amantiis ta'ee waa'ee biyya ofii maal jedhaa biyyumti kun maal akkamitti jira jedhee ilaaluudhaan nan dhufe achumaanis immoo firoottan tokko firootas nan laala. Waan karaa biraatis immoo qotaa adda addaa nan qoradhee kan dhufe hundaa ol garuu ijoollee warri biisii jiranii fi warri milisootaa jiran dubbisee mari'achuun barbaada. Namoonni as jiranii fi booda yeroo mootummaan deebi'aa jedhee hayyamee fi achi galan yookaan immoo ogummaa adda addaatiin diyaaspooraa ta'anii deebi'anii warra achitti wal agarre warri waamicha naa dhiyeessee jira. Waamicha isaaniitis kabajee kan dhufe asumaanummoo eegan dhufe kitaaba kanas nan agarsiisa. Beektonni Oromoo baay'ee jira isaanis akka yaada itti kennan laalanii fuulduratti waan barreessu warri biyya keessaa beektonni ilaalanii warra asiitis ilaalanii too'i kitaaba kana naaf wanni sirreeffamu hoo jiraate gabbisuu akka gabbasuun barbaada. Hunda caalaa immoo akkuma nama haasa'u kana namni ammallee namni hin galle faana natti fakkaata. Kanarratti namni tokko ta'uu qaban jedha. Amantii mataa ofii haa qabaatan. Fakkeenyaaf anii fi Pirootestaantiin qeesiin Pirootestaantii sheekni tokko Oromootaan sadeenu yoo wal taanee dhufnee kadhanne wajjin anis yaa waaqa innis yaa waaqa yaa rabbi hoo jenna afaan Oromoodha. Ganaa anis basmaam jechuu dhiisee innis bismillaa bira dhaquu dhiisee afaan Oromootiin otoo itti dhufne oduman beekan Oromoon takka taasi kanan barbaada. Kanaafuu uummata as jiru dubbisee too'i waa'ee irreechaa fi waa'ee aadaa Oromoo barsiisuun barbaada. Aaduma kana barsiisuu hubachiisuu fi namoonni waan xixiqqoodhaan akka addan babaane waan xixiqqoodhaan waliigaluu akka hin dadhabnee fi waliigalanii wajjiniin mari'atanii rakkina biyya isaaniitis wajjin hiikuu namoota rakkates rakkina keessaa baasuu waan danda'an yoo wal mari'atanii jiruun biyya lafaa kanallee gaggeeffachumaaf yoo wal ta'anii waliigalan jedheetani. Walumaa galatti Islaaman jennu Kiristaanan jennu ni tokko jettan. Oromoon tokkuma amantii namuu kiristaana ta'ee yookaan Islaama ta'een uumamne. Oromoo ta'ee garuu Oromootu uumama. Maaliif Oromoo irraa ol alate Oromoo ta'eetu uumame jechuudha. Yogaadha. Ani Oromoo taanetu uumamtee dhalanne. Amantii booda yookaan abbaa keenyattis haa ta'u booda fudhannes haa ta'u booda fudhannu. An dura uumamaan nuu kenname kana qabannee too'ii tokko ta'uudha. Bakka amantiin immoo fakkeenyaaf walitti dhubuusu yoo ta'e maaliif hallayyaan dhaqe? Amantii ani kiyyan dubbadha. Amantiin Ortoodooksii hin jedha. Sabni biraas kanuma jechuu qaba. Afaan kiyya, aadaa kiyya, eenyummaa kiyya haqee diigee amantii kiyya ta'uu hin danda'u. Amantii kiyya ta'uudhaaf anaa fi aadaa kiyya, afaan kiyya, eenyummaa kiyya kabajuu qaba. Yoo kana kabaja amantii kiyya. Maaliif Waaqayyo dhala namaa aadaa kiyyaaf, afaan kiyyaaf, eenyummaa kiyya hin tuffanne, hin haqne. Maali amantii dawoo godhatee too'ii eenyummaa kiyyaan tuquuf. Kanaafuu amantumti saba tokkoo han tuqu hoo dhufe ama maqaa moggaasu irratti hoo dhufne maqaa moggaasutti hoo dhufne gabra jechuun agalgaay tajaajilaa yookaan baaraa jechuudha. Waaqniraa jechuun amaanu'eel jechuudha. Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo na wajjin jira jechuudha. Fayyisaa jechuun waa jechuudha. Adaanyi maalitu? Adaanyi maalitu fayyisaa jechuudha. Maal eenyummaa kiyya haqee amantiin jiru eenyummaa kiyya kabajee wanni amantiin hin dagaagnes hin jiru. Kanaafuu hundumtuu amantii aadaasaa, afaansaa fi eenyummaasaa tuqu ofirraa darbuu qaba. Dhuguma.
namoota waan darbamu. Isinan jettan amma qees Fayyisaa, qees Araarsaa, qees Gammachuu, qees Waaqjiraa jedhamuu hin danda'ama jettu. Araaraa isa bichaa miti. Abuna Waaqjiraa, abuna Araarsaa, Bitsuu abuna Araarsaa jedhamuu danda'ama. Maalini silooti keessatti nan dubbadhaan lammata. Gaafa abuna Saayiroos abuna Ewostaatiyoos muudamanii abuna Heenokfaan gaafa muudamanii Sinodoosiin guutuu taa'eeti maqaa hoggaa moggaasanii maala jaranan jedheen. Abuna Ewostaatiyoos kana anuu danda'ee waamu uummata kanaa miti. Abuna Waaqjiraa hoo jenne abuna Araarsaa hoo jenne maal ta'an jedheen Sinodoosii keessatti booda kaaniin kolfa kaan immoo ammas ikko qalbi machaawachaa ragaachuun deezarraaf jedhe tokko. Sii machaawachaa malee dhugaan kanan jedheen. Wangeelli si hin galle akkanumatti carqiidhaan ommartee jirta malee. Odoo carqiidhaan ommaruu baattee dhugaa wangeelli si galee raate. Haaduma biyya saniitiin wangeelli hoo lallabamu biyya santaa biyya san fakkaadhaa jedhe malee. Dhaqaatuu uummata sanii. Nama isaa godhaa miti. Innaa kanaafuu qees Waaqjiraa bichaa miti abuna Waaqjiraa, abuna Araarsaa, abuna Tolasaa, abuna Fayyisaa ta'uu danda'a. Kun immoo ta'uu qaba. Bakka hin danda'amaa wanni dhoorku hin jiru. Cuftaa amma fakkeenyaaf Ewostaatiyoos jechuun maal jechuudha seeti? Amma Phaaphaasii Oromoo jiran kana abuna Ewostaatiyoos agalgaa jechuudha. Afaan maalitiin? Afaan biyya alaa kana afaan Ibraayis kana afaan biyya Itoophiyaatu miti. Inni agalgaa jechuudha bakka baara jechuudha maali kun dubbileetu moggaa hiikaa bira dhaqxekkoo biraatiin Tomaakkoo kana keessaa miti kana hundasee wanni guddaan Fayyisaa fi Araarsaa badhaasan silaa Araaraa kuni baay'ee kitaaba qulqulluudhaanis waliif faallessuu uummanni Oromootis kiyyeessuudhataa kana jarri keessattuu warri dhugaa hoo dubbanne Sinodoosiin Itoophiyaa akkuma jirutti maqaa biyya alaa fudhatan malee anuufis Takla Hayimaanoot qofa jira. Takla Hayimaanoot qofa biraan Amaariffaa hin jiru. Abuna Mikaa'el abuna Gabri'eel warri jedhamu immoo maqaa ergamaatiin maqaa malaakitiin kunis ta'uu danda'a. Maa miti maqaa biyyaatiin Amaaris maqaa Amaaratiin warri Tigraayis maqaa Tigrinyaatiin odoo moggaasanii sila baay'ee miidhagaa ta'a. Warri Kibbaatis maquma fakkeenya Sidaama keessa namni Phaaphaasii Sidaamaa ta'u afaansaa hiikansaa miidhagaan ta'e filatanii abbaa sanii yoo kennanii baay'ee gaariidha. Maal ta'e? Isatu gaarii ta'u. Akkasii jedhani. Namni tokko tokko inni naan jedhu ati nama addaati jedha. Ishee ariyooteenyaana naan jedha. Ariyooteenyuuti kun ani kitaabumarraa dubbisee kan anan kana hubadhe malee bakka biraatiif. Isaan hoggaa moggaasan jarri kun Phaaphaasiiwwan kana afaan biyya isaaniitii fi hiikaa biyya isaaniitiin nus biyya keenyan hoo goone maal? Akkasii. Bareeda. Egaa Ameerikaa tuur gootanii egaa raawwattaniin booda biyyatti deebitu kaayyoon maali? Fuulduratti waan amma jettan kana fiixan baasuu yaaltammoo kaayyoon maali? Uummata biyya alaa kanarraa yoo maal eeggattan maal jettanii? Egaa uummata biyya alaatirraa wanni nu eegwani dura ofii isaaniitii tasgabbaa'anii wal ta'anii jiruu isaaniitis tasgabbeessatii dubbii dhugaan taane fi dhugaa adda baafachuu akka qaban nan dhaamsa dabarsaa. Yeroo tokko tokko dubbii sobaa namoonni dogongoruu danda'a. Nama jibbuu hin qabne jibbanii nama jaalachuu hin qabne immoo yeroo jaalatantu uumama. Kanaafuu wanni irraa eegu ani akka Oromoo tokkootitti Oromoo cimsuu fi aadaa Oromoo fi namoonni amantiidhaan akka Oromoon takka walitti hin buune
waaqayyo amantii miti nama uume amantii immoo namatu uume waaqni nama uume namni uumame sun immoo amantiidhaan adda bahe waaqayyo amantii kumni tokko akka jiraatu fedhii isaa hin dhorkamu mirga isaati. Kanaafuu immoo wanni tokko si godhu waan baay'ee waan jiruuf tokko taatanii akka wajjin jiraattanii jedha. Wanni irraa eegu ka'anii aadaa isaaniis irratti mari'achuudha. Indaa'oom yeroo baay'ee siyaasa irratti odoon ta'ini waa'ee aadaa isaanii, waa'ee afaan isaanii, waa'ee eenyummaa isaanii kanarratti mari'achuudha. Kanarratti yeroo dabarsuudha. Booda hundumtuu hin dhufa. Inni hundumtuu egaa tokko taatee booda wanni kaanan kaastu inni tokko egaa si godhee booda. Lammaffaa immoo ani yoo fedhii hayyama ta'e isteetii hunda deemee odoon ittinee amma waan xiqqaadha. Wanni nama haasa'aa jiru waan babal'aa yeroo biraa sagantaa qabattee isteetii hundatti odoo na waamanii yookaan immoo na mijeessanii waan kana barsiisuu naffedha. Isa odoo naa godhanii isaan irraa hin eegaa. Inni biraa immoo waan quuqaa qabdan kana jechuudha. Waan quuqaa qabu kana waan hubanne jira. Waan hubanne namni akkanumatti gara fiigaa gattaa'ee wanna tokko isa godhu harka 90 odoo qabu adda adda ba'a. Kanaafuu wanna tokko godhu isa tokko godhu qofa jira. Akkamitti akka dhugaadhaaf immoo soba adda baafatus lafa kaa'uu nima danda'ama. Tokko kanan eegaa. Inni lammataa gaabbiyyatti yoo deebinu as qofa odoon ta'een uummata naannoo uummata biyya jirus argachuudhaaf carraanan qabaa karaa adda addaatiin isaanis argattee waanuman kanaan dura jalqabe kan amma irreecha baranaallee irratti argamuudhaafan barbaadaa kanaafan irreessa. Isaanittis erguma kana namni seera eegee too'ii kaayyoo barbaadu fiixan baasuu ni danda'a jedhee kanuma himuudha. Egaa uummanni kanuma an biraa immoo Oromoon ittiin beekamu waaqa kadhachuudhaan Oromoo waaqa ragaa waaqatti himuudha waan hunda nagaan na oolchi karaa nagaa na deemsisii nama nagaa wajjin walitti na fuudhii waan gaarii waan dhala namaatiif ta'u na dubbisii yaa haraa yama yaraarraa na oolchi hamaarraa na oolchi jedhee kadhata Oromoon. Inni aadaa keenya amma fakkeenyaaf qotiyyoo qotaa olee akaakayyuun kiyya maal godha seetee odoo qanbaran dhatiin gattaa'ee marga qabatee qotiyyoollee hin eebbisa. Dhaqeessi hin dhoofte dirres ni haa taatu. Naannoo hallayyaa baddaa fuugii isin haa godhu margaa madda isin haa sifeessu ija sillaaltallee qoreettaa cabsu maal jedhee akkasitti eebbisa. Ganama sii hin eebbisa yoo harka dhiqatu hin eebbisa. Hoggaara fuudhaa deemu yaa rabbi dhagaa na bulchedha itillee irra. Waan aadaa suni amma akkanas ni jedha uummata kanaan isa fuuldura oolchi. Kana booda nama wal ta'a. Isa fuuldura haa oolchuu jedha. Baay'ee bareeda. Qeesis Balaay dhumarratti wanni kaasuu barbaadu amma galee irreecha biyyatti galuu kan jarjaraa jettanii. Yeroo baay'ee isintu mul'ata irreecha keessatti qeesii dheeraa uffata bataskaanaa uffatee keessa deemudha. Namoonni maal isiniin jedhu qeesiin kun hin maraate isiniin hin jedhani? Amma dhiisan malee dura waraanni karaa lama natti baname. Waraanni ani sodaadhu kan mana amantichaa keessaa bahu odoon ta'in inni ta'e araana malee gara waraanaan dhufu dura waraanni goonni dhaqu amma dur immoo maqaa keenya balleessanii uffata kana abbaa baareeffaa laqaa taayyeeffaa uffataniidha miti. Nu xureessan amma immoo aadaa keenya nu diiguuf dhufee baasaa waraanaa jedhan booda mee fachaa jedhaniituma maanguddoota hedduun jira warra abbaa gadaatiin dur wal beekna akkuma ta'etti isaan nurraa dhoowwanii gara madirakii hoo'ennuni na dhaggeeffate namni. Waggaa na dhaggeeffatu calleen keenyumaa malkaanis keenyumaa malkaatti irreeffachuunis gaaruma jedhee waggaan itti himu kaan hin ililchee kaan immoo hin soba jedhe yeroo duraa fi waggaa lama bara lama falmiidha bara sadaffaa irratti
guutumaa guututti namni itti amane warri Oromoon. Kan booda irreecha deemnaan jechuu qaban dhufa. Hoon deemtan mee kana barsiisa wanna barsiisu faanutti kanarratti gaaffii qabna nama baay'ee gaaffii qabatanii gaaffii naa kennan siruma booda. Amma kastamara taatan ka? Amma kastamara ta'ee kastamara gaariidha. Sanuu warri Bataskaanatti immoo warri kutee jira qeessonni tokko akkam kana godha dhugaa jedhu kaan immoo akkam kana balaaleffattu jedhanii namoonni ofiifuu wal dha'e baay'ee jira gara Bishooftuutti. Waraanni gara naan jiru waraanni karaa mana amantii jiru immoo ammallee hin dhaabbanne. Dubbii qaba. Ammallee dubbii qaba. Odoo dhugaa ta'eefitti Phaawulos hawaariyaa qulqulluu Phaawulos duuka bu'aa qulqulluu Phaawulos warra uummata baay'ee kanaa sanuu amantii isaanii amantii ortodoksii ta'ee baay'ata irreechaan dhaqu sittan hima. Isaan keessa hin jiru jechuu miti Pirotestaantii fi Musliimiinis jira. Jiran isaanis baay'een garuu ortodoksiidha sittan hima. Keessattuu yeroo duraa kaan immoo waaqeffataadha warra ofiin jedhu. Kaan immoo dhugaa dubbachuuf yoo achi dhaqu waaqeffataadha. Jedhaas deebi'ee immoo ortodoksiidha. Kun egaa hangodhuuf maali sanis lachuu dhiisuu sodaateeti. Wal jalaa dha'e. Wal jalaa dha'e asitti keessatti awwaallamuun kana dhiise jedha. Maatiin tokko immoo hin goggogsa. Sun immoo waan isaati raafuun dhannoo ta'e gaafan kana walitti araarsuufi yoo barbaadan masqalii qabattanii irreecha dhaquu dandeechanii yoo barbaadan kafana aadaa akkuma uffattanitti bataskaanas dhufuu dandeechanii jedhe. Namni qorromuu barbaadamu burree uffatee callee godhatee yoo bataskaana seenee waaqeffate wanni dhorku hin jiru. Qorromuu soo barbaadee hin danda'a. Wanni dhorku hin jiru. Eenyummaa isaati. Inni koo eenyummaa isaati ibsa. Akka waaqatitti akka baaybiliititti ni danda'a. Warri garuu ni keessummeessuudha amma rakkoon jiru. Amma kana isa akkasii keessummeessu goona. Kana amma fedhiin keenya fi itti deemuu hin qabnu kana akka ta'uudha dirqisiisu. Odoo Oromoon achi ta'e geggeessaa ta'e yoo didaa. Inni kana jennaan kana Oromoo haa geggeessuu biyya isaatitti hin jennu. Kanaaf inni odoo Oromoo ta'e dhumaa rakkoon hin jiru. Itti muudhaafis gaaf tokkichi nagaa kana hunda waggaa baay'een taaru. Kanaafuu waraanni biraan natti qarame karaa mana amantichaa geggeessitoota irraan ka'e. Uummatas kakaasuudhaa yaalan. Namoonni lakki namni kun nama barate. Namni itti nama qulqulluu fakkaata. Nda'oom gowwaadha inni namni jedhus immoo naan jira irratti fakkaata. Dhufanii qofa na gaafatu. Yoo na gaafatu na ibsa. Naan sirriitti hoggaan itti fudhatanii deemu warri uummanni kiristaana ta'e warra geggeessaan ta'in fudhatanii deeman. Kuni uummata barsiisudha. Uummanni akka kiristinnaa irraa hin fagaanne gochuu fi kaayyoon isaa. Uummanni gara kiristinnaa dhufus immoo gammadaa haa dhufanii. Kana jedhee hoggaan itti hin fudhatan. Kanaafuu akka amma jette amma xiqqoo salphate malee yeroo duraayi karaa gubbaarrattis amma baay'ee haasa'uun barbaachisu. Tokkoffaan maal godhaa karaa gubbaatti egaa shufeeridhaan deeman yeroo baay'ee makiinaa fa'aa fuuldura ba'ee lola uleedha warri kaasu baay'ee jira uleedhaan. Gama bataskaanatii immoo? Karaa bataskaanatii karaa gubbaa fa'aatti kaan immoo mee isa dhaggeeffatina bataskaana keessatti inni keessa irreechaan inni baarriknu garuu odoo baarrakuudha dhaqa gaariidha amma dirree eebbisuu jechuun badaa miti. Innaa akka ammati jette waan salphaan turre amma jechaan kan ibsamuu miti. Gaawwannan itti nama hojjedhaa. Hojii isaan hojjetan. Haga ammasitti deemtanii handhufu kana caalaan ulfaatu fakkaata. Handhufu waan tokko bichaatu ulfaata yaada. Gaafa jarri kun ammas afaan Oromootiin naannoo Oromiyaa keessatti hin tajaajilamu akka Oromiyaatti Ortodoksii dhaabbachuu hin danda'u jedhanii lola yoo kaasan ta'e
dubbiin ishee irratti ulfaachuu hin danda'a akka walitti akka dhuunfaa kiyyaatitti kana booda dubbiin salphaadhaanaaf. Maaliif uummanni na bareka bakka waan itti dubbadhu hin beeka amma uummanni biyya Ameerikaa jiru hundi nan beeku ta'a asitti wanni natti ka'u hin jiraata hanqa'ee siin jira salphaadha. Biyya kanatti uleen hin jiru yaa afaanumaanii yoo carraa argate deebiin kennaafi yoo kan dhaga'ee suban deema rakkoon hin jiru. Gaariidha. Ani gama kootiin raawwadhe Qeessis Balaa Mokonnin Baalamii yeroo dheeraa fudhattanii raadiyoo Finfinnee waliin haasa'uuf galatooma. Garuu kanarraa wanni hafe jettan ani itti dabaltan hoo jiraate hiriim keessa. Eshi ulfaadhaa galatoomii hunda caalaa akkanatti nagaafachuu keettis natti tola. Hanga ammaatitti turtiin kiyya torban guuteera kana boodas turtii gaarii dhedhee fayyaada. Uummata kanaan akkuma hundura jedhe ani halkanii guyyaa tajaajiluuf qophii qaba. Uummanni garuu booda murtii kennaa cal jedheetuma akka na gaafatu na dhaggeeffatu na hubatu sa'aatii gabaabaa keessatti waan xiqqoo dabarse wanna liqimsamuu qabuu fi wanna isaan fayyadu odoo hojii isaaniitti jala dhaabbatin kana akkan ta'u akka na hubatanii jedha. Warra biyya keessa jiruufis immoo dhufee tooyii irreecha irratti nan argama. Barumsa dur kennu caalaa qophii addaa godheetan sa'aatii gabaabaa keessatti barumsa gaarii dabarsadeetan qophaa'ee jiraan jedhaani. Egaa walumaa galatti biyya keenya biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa biyya jaalalaa biyya nagaa biyya qabbanaa biyya gammachuudhaan sabaa fi sablammiin hundi wajjin keessa jiraannu nu haa godhu. Uummata biyya alaa jiru kanas waliin nu haa jaalatu. Eebbi maanguddoo Oromoo hunda keenyaa nutti haa qamatu. Bara gadaa ammaa kanallee gadaa nagaa kan qabbanaa kan jaalalaa nuuf haa godhu. Egaa qarooman warra qaroomee addunyaa kana keessatti gahee guddaa qabu beektota keenya irra caalaa nu haa beeksisu nu haa bulchu. Hunda keenyas immoo qaroo nu godhee tooyi wanna barbaannu hunda nu haa kennu. Ulfaadhaa galatoomaa bara nagaa bara jalaa isiniif haa ta'u. Nagaatti galatoomaa isin yaada keessan fi xabaa isiniin jenna ulfaadhaa nagaatti bula. Ameen nagaa.